Ay, namni ummata kanaa yaadu akkamitti malu. Micoorri fattee bara mul'ata gara hee. Tanaaf yaadiin jee hin turkii jira. Turkiin eessa? Wallahi na sawwari naafisi. Iskiriinshuu godhe sila poosti si godhe yaa malaataa jee. Irra deebii baalla. Osoo ati ittiin qophaa'iniin dafee si gadasiisee cuhee. Irra deebii bannaa rabbiin jedhu. Ati maal barbaaddoo jireenya kana barbaadu jirtaa lafa gadmeeyda. Jimaa. Wallahi xeeraru jirtaa. Ay burcuqqoon akkanaan jirtu tadi itti qicatan biyya san. Namichi burcuqqoo caccabsee fite yoo misooma jee. Exactly oomaati jette kana yaadu mataa keessa yaadee kam dubbisan dhuga. Kookaa koo. Exactly jechuun dandeenya mana wayii kitadhu hangaatu. Injiru jedhan. Magaalaa seenii kamau jira bar. Udah diaspora tahu jirta. Magaalaa keessa qaban jirta. Diaspora balaa hin eenye ምንድን ነው የምታካበዱት? deemaati ijoollee miskiina kana jaarsa. Laal alaabuu mooliyaatu alaabaa Ameerikaa akkasii fakkaatu. Nuti bar diaspora osoo ta'e dura achi turre bar lachuu waliin qabna. እንደዚህ ማንነቴን አከባጁ ቀብደነ ደፖሎ ዲያስፖራ ና of course ተቀበኛ ከጋሪ ተቀበኛ አንጋቱ ላሲት በቂቲ ዲያስፖራ ዳዮ ታዲያ ሚካ ሰላታ ወልቀብዳ ቀይስተኛን ጉር ወላሂ ዲያስፖራ ኛታ ነኛ ዱከና ኛቱ ማቆስታ እኔ የሚበላው ምግብ አይበላም ሳምንት ተገግዚ ያስከፍ መታቱ አዋ ታዲስ ነምን ነምቡት Matamaw, garaw, mataw. Mataw, kalkulator godhatee dhufaan birrii achitti zaaba dhiyee dhufaa baras gisee dhufu. Nyaata nuti nyaannu guyyaa lama dhugaa baznaan ni badaa bara. Maal islaamaa hin halkanii guyyaa diaspora darreessi mudate. Sabrii qabdanii bar gaafa argatan nyaachuu gaafa dhabdan koo qabulu warra murteeffate. Bulleen beeknu. Isinuun jirtanii warri laaqana ogdii nyaate iraata shawwatu suutatti. Diaspora maallaqa ijoolleeti. Isin biyya kana shawwada ishi yoo beektan shawwada. Isu ችሎታ ነው የሚያስፈልገው ማንሽ shawwadi akkasitti Isira laafisaati. Isa Ummatachi jechuun bar ummata kolgeetii ilkee rigatan kan dhadha jee dibatuu fi diaspora waliin guddaa. Kolgeetii dhadha. waan san argeeni በጣም እነት ናጃይቤ ቱሬ በር ከዲዮ ተረ ኮልጌት ይወላል Wai dhadha jaanii kolgee kunoo isaanii. Amma gaa dubbii teenya irratti afaan lafataa yoo biran ta'an. Kara siyaasaa deemna. Biyyoon kara siyaasaa yoo. Kara siyaasaa deemna hangara irra barbaadu. Biyya maraataan bulchu keessa jirti. Hangaatu ofirraa beeti. Injala taa'ee taaptaa bisinii godha bakka. Ayyee hangaatu dhiifama namni qoosaa waliin godha. Dimbadii Ijoollee magaalaati qoosaa dhibeeta. Oggii haasofni eegalame siyaasatti horiidha. hangaatu yeroo hunda kottu mana shaak kitaaba jimsi kana kottu ጊዜ ሳምንት ተንገና ያማ ወላሂ በውስጥ ሄሎ በይኝ kitaaba cimsiidha akkuma ati jette sabi amma nayita doonta na idame beera jeeta kan keenya namni tokko dhufee nan gaafanne abbaati አንጋቱ በውስጥ ሄሎ በይኝ Lemon. እሺ አለች ለምን ትላለህ ደግሞ ድጋሚ በውስጥ ነው አ በውስጥ ነው የሚመላው አብሽራ የፎሎቲ እኙን አንጀ ሜ አርክባል Ifti si kennuun deebisin. Leenca hangatii kannu leenca furadhu sanboota keessaan dubbise. እንዴ ቢሱ በቃ Yes. Qaldee allee hin deebi. Kan ni giftiin mahuno. Mun asirratti kennu. anaafati saahibaamisa hangaatu anaafati saahibaamisa Raayibummaan gogoituun hin dalagdu Narraa jiisi jetti yoo xiqqollee taatu harka harkana jettu. Hayya. Sagaleenu tanama waa kanneetii fi wayye jedhan sinjooma tanama waa kanneetii fi tanama kaanii addaadha. Amma nama waa kanne bareechitee laslasa irraa gootee yoo fete wayye yeni abbaati jettaan kaan immoo boo maal jedhe Akkasa kuno. duuba ammaan tana harree daakuutii fi harree qoraanii wal keessa oofu jirra akkam goona si dubbii
amma har tokko deebisee duuda akka nama achimaa badda qoy achimaa badda nama fidee angaatu amma gar tokko deebisa ga manni wal keessa deemu jira yaa lubbuu koo yaa qashtii koo maaliif mataa isiitti bashannanu jedhe ati maa garaa siyaasa halkan dheeraa xiqqoo taphadhaa jechaa jira jaalli gadaa araaraa. okay akkasitti taate ayyee taate ati maa garaan si gubata abbaa mudaa ani mitiyyoo tana nyaatan jeeti mitiyyoo bareedu dhiisi mitiyyoo quraanatti qaraanee keessaa baafna ijumatan teetii keessa jiraa'u budaa mee taaptaap godhaa jiin hangaatu. Eeshi isaan na dhungadhaa ishee. Fiqirillee hin beektan isin mata. Asaa dhuftee bara angaatu sigiru suno. Aadenne waan dhayin waan jira. Masaa wayilu. haa buttaa maal qooyi ilma jaarsoo namichi yoo mucaan joo kuni hangaatu abo mucaan kun hangaatu qabamee jira akkam rabbi haa gargaaru. Bareeda maal Hangaatu gogoyduun bu'aan qabduu jettee himtee fi maal taate? ol darbi boo nama akka isaa kana baanooni. nuti amma qurxummii leenca makiinaa diimtuu malee hangaatuun hin dubbattu ol darbaa. Ooyishi. Jeedalollee taatu akkana kuno. yoo leenci dhume. Hiiga. Mana kana kutaa fataan Aku baru guyyaa siyaasaa dhuftee bara amala diyaasmooraan saddeet Leessa siyaasa ittiin jala. Munira Mana kana sarkaami gosa siyaasa isin Isaatu diradu ijoollee diradawaati beekti asumaan waasoo eegala badhaasoo kana yaadatu eegala. siyaasni maalini beektanii? Amma biyya gurguddatte keessa biyya tana keessatti biyya gurguddatte keessatti dhalaa babbareedduu filee maal godha hin beektaa mangistiin yoo tujjaara takka kuffisuu barbaadillee yoo nama siyaasaa jabaa tokko wayim dammoo waan takka dha'uu barbaade dubartii babbareedduu tana fileetii ittiin godha. Hin beektan isin waan akkana amma Tigiree beeka. Tun tanuma gaafa nuti biyya tachi deebinu nurra taate takka anaaf haa buttaatii quba qaba. Warra TPLF itti fayyadama san dubri isaanii warra leenjii qabu warra akka Oromoo kanaa miti. Tun amma hodheetee achumaa garaa godhattee dhufu. Abbaa hundaa dhagee wayii sitti Animoo Si miti. Teenyaan jeemalee ati kophaati ati hin beekne. haa buttaa gaafa manguddoon teenya taabaa biyya tachi deebinu. Oromoon siyaasa akkasii dalaguu. Teela fireeseetiin makka godheeta. hin beekan. Duratti wali qabeetu manguddoo viidiyoo irraa mare manguddoo isaa haa dubbattu kana. Abbaa mudaa kun waanuma dhahatee yoo itti erginees garaa Ameeno. Angaatu foto kana argeeti በጣም waan biraa keessa seenee ture TikTok irra Facebook irratti argee ture. Isin jala bareedduu miti. Bataam itti inji. Jafirraa keetiin lalu. Angaatu uffata saakatteetiif barka bareedu. Isaa kanneen modello in uffadhe mata gogiraa. Gogiraan sammuu isin doomsitee kana keessa haadhe no uffatu qaba namni haa godhuu qaba namni. Gogiraan sammuu isin doon. No confidence qabaachuun si dhagaa. Confidence dhaadhe. Ofitti amanamummaan si dhaa hedduu namatti waan dubbachuudhaaf. Amma waan inni an jaaladhe keessa amma isin uumamaan obsa qaamee gula qofa. Maaltu Tugaati maali rakkoon ta'eef si qaruuraa kiisingii maa goota daasforaa dura teessee. Haye qaruuraa akka afaanii fittee akka wisaa nama godhatutti maali? Wayi qija dure? Miciyyoon dandeessu nurraa dhiisitana daanjarasiidha. Laal maame ijoolleen diradawaatu uumamaan ijoollee shaaxiraa. Abbaa mudaa eegalti micoon Oromiyaadha maaliif ganda keessa gaddeebifti? Istaayilii diradawaati kan beekani. Ijoolleen dirree እንደዚህ የለም Dhaabi nurraa. Agoo elama tun finfinnee akka tamaali jiru hin ta'e. Ol kuttee. Ol kuttee jirti diriiraa bo'oowwan san keessa gaddeebifta. Diradawaa miiluma akkasiitu qaban yaa miilli isaanii qaqallaa. suuraa akkana laalanii Agarta yoo naayilii sinii dubbaa gahee.
Willi ijoollee gagallaadha jette. Jechuun dhugaa qaba abbaan mudaa dhugaa jedhe kollekshin of kudirda hojii. Sittil algabbaanam gizee jettu kollekshiina gizee jettu maal jechuu barbaaddeet? Jechuun nama sababa sablammoota Oromoo kun marti achi keessatti argama. Sabaa sablammiin ni jiraata malee sabaa sablammiin dhugaa Oromoo jechuun kiyya. jechi kollekshiina jedhu nama personaaliin hin jaamu achuma Hangaatu gabbii bakka jalataa itaaf godhaatu. Ankan nadi bubee itaaf bakka jaalala jirtuu fi bakka Oromoo gara garaa keessatti filattee dhufuu keeti beektaa. Warra ilillii kan nuufi warra ililliin kan inni adda baaftee wallaaluu keeti rakkoon. Ani dal haftaan midhasi galee litti nama dadhamu saba keessaniifan dhugu eensi qalbinu. Warra rifeensi burusha siyaasaatiin marame bira maa dhufta kan rifeensi burusha siyaasaatiin irraa dhume bira dhufta barati rakkoon teetan naa bara. Zoroo tokko waan ta'aniif ree. Hilan. Hai warra barre shaafaa jeeruudhaan ol galante addunyaa Abbutaa jetteeti kabajaan na bira dhufte. Gaarii goode wallahi baga dhufte. Abbutaa jettee kabajaan. Ani amma wanta koon isinii malageeffadhu ilmi namaa kun warri siyaasaa kun wanta kitti narraa baasa. Warri siyaasaa irra guddaan lafaaf qabsaawa. Ani amma namaaf hin qabsaawa. Nama akka hangaatu kana. Maaliifi Namni sun maalirra jiraata? amma Oromoo jan Oromoon namarra jirti malee lafarra hin jirtu. Lafti yoo namni irraa deeme eenyummaa namarra jiraatee san qabaatti. Nama ka afaan beeku, ka aadaa beeku, ka safuu qabu, ka argaa dhageettii qabu, ka milluu mul'ata qabu. Kana jechuun amma miidiyyoon tuni Oromoo gisee jettu ishii keessatti hin arga jechuudha. Oromoo keessatti hin arga. Naannoo kiyyaan keessatti arga Harargee jechuudha. Jechuun Harargee kana wanta jennaan akkasii hangaatu hedduu kabajamii baga bira dhufte. Namni Osoo jarri kun manguddoodha. Osoo jarri kun manguddoodha hin jiin nama ammoo garuuf gara fuulduraatti waan takkaan jedhamu. Suuraa akkasiisa yeroo agarsiiftu namni kolesterol qabu. Rakkoon teessan guddoon hoggii dubri keenya bareedee as ba'e safuu jettan hoggii kan beera amaaraa jala horiita. Safuun jenne manuti kolesterol namni waan nan jettan isiniin baane bar. Ani waan nan jessanii miti. Kabajaani meena dhageeffadha. Kabajaani ishee haa godheetiin sirraa bu'aa naan jettee na gaafattee ol baate meenurraa usa gorsa keessan dhayitanii gorsa. Kamiin ta'e. Rahaa godhuuf hin dhufne ree ati sarree qoraaniitiif harree daakuu waliin dhufi. Wanni nan jessanii miti bar. Namaatu tutu onneen nama dhaabbata istrookiin nama dhaabbata. Walit deebine inshallah. Thank you. Angiye welcome. Wala garaaye. Kaayyee isinii jaaladha. Ashi. Jaalan hangaatu teenya. Ayyee nagaa Thank you. Itti oofadha ganaa itti seena. Hai gaaddisni daqiiqa qaba. Aya oofaa jennee bar. Duuba gadaa araaraa ammaan tana duuba bar gaduma araaraatu ol baasuu sodaannee bar nu jala jira gaa nama guddaa ba. Gabari abiyyi bituunan dhaabaa yoo buliyyaan jaalan nagaatiin fadhaattee jira. Oofaa. Taap godha koppiliinkii godha waliin giggee. Way. Yara kai salam alaikum. Waalaikum salam kata. Yaa beekta okuta takka akkasitti ilaal namni xiqqisha taphachuun gaariidha. Maaliif hadiraan sheekaa kunis beektee waan akkasiisan ni jaalata. Saadiraa sheekaa kana namni kitaabul jizmii jecha keessaan beerufa. Warri kuduraan siyaasaa maraachite kun ni go'a. Lakki hoggu garii jalaa didaniiti. Laal amma guyyaa ni jiraame haa jimmataa miti. Boodarraas itti dhufuu dandeenya dubaraas wal nannaqaati humaa rakkoon qabu laa waliin xiqqisha hokkoflaa namni kun biyyaan baanu keessa jiru kana keessatti namni laala biyya gartee isolation keessatti guddaa keessa jirra. Namni hangarmaahuu gartee waliin haasee waliin kokkoflee maal jechuun kun hedduu barbaachisaadha beek. Kitaaba keessan irratti barnoomaan arkanii waan kana sheekh. Ni jira bar suuraa san hoggii nan bane Ni didan.
akkamumaan godhu. Barkiyaan waan na qabate. Saniifuu hoggota akka laalama. Even kanaa miti laalama moormoraanaa keessattuu